YouTubein Kenya. YouTubein Kenya kuma dhibba gale jechuu keessantu noonu tarii. Sila subscribe nama amma dhokataan jiru mul'achuu qabeera akkitti isa soban hin jiru. YouTubein Kenya kana nu kaffalu eegalee jira. Alhamdulillah. Mabruk isiniin jennaa. Nu kaffalee akka amantan hubachuudha dhugaa ta'uu dhiisuu dandaatanii shakkitu waan ta'eef maallaqa kunoo kana nu kaffaleera. Akkasii isiniin jennaa. Sorri lubbuu tajaajilu dhangaan imaanaa dhikrii quraanaa. Sorri lubbuu adaadiyyu galaa yaqiinaa dhikrii quraanaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما إلى الدنيا رجرتنو أكم جرتنا كيساني ما شاء الله بقجراتني أكسم وردفتوني أمن تابرالي بقنو جراتني هندي كيسانو سنين جنة الرقوبي أجايبا سبرايز أجايبا تكون إسلتي بنجرة أكتم رقوبي كينياتي نفانا ترى أتسمو دعوة تقوتين سلام جديني سنجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودفتوتا في كوجرتوتا بجنة متوتا كينيا كم جرت فيا كيسانين وتس الحمد لله رب العالمين نجاك أبنا وريا من تبرس الشماء أركفولي جرتو سنجن. إذا رجع نجينا سنغافنة غرا كوبي كينياتي كندبر روتانا إذا غرا كوبي أدا كوبي baay'ee nama gammachiisu tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Innis immoo maali jechuun keessan inoolu egaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turan affeerraa keenya. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraaybii dhiibdu sana tuquun dagatina. Laayikii illee akka gootanuu nu jajjabeessa haamilee nuuf ta'a. Egaa laayikii gochuun viidiyoon kun akka inni nama baay'ee bira ga'u taasisa waan ta'eedhaaf isinis immoo nu jajjabeessuun dagatina. Viidiyoo kana warri sheerii keessan illee sheerii nuuf godha. Media qabdan irratti isiniin jennaa egaa guyyaa irraa kana nutis gammachuu addaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Isinis immoo egaa daawwattoonni keenya nuuf gammaduu qabu jennee gara keessan dhufne waan ta'eedhaaf isinis immoo kan nuuf gammadan abdii qabna isiniin jenna. Gammachuun keenya sun maal ture mee daawwattoota keenyaaf nu ibsiisiin jedha. Hayyee daawwattoota keenya egaa nuti hedduu gammannee jirra. Gammachuu kanas isinii waliin qoodachuudhaaf dhufnee jirra. Galatoomaa warri like subscribe nu gootanii hedduu galatoomaa isiniin jenna. Ammas like subscribe share gochuudhaan nu gargaara isiniin jenna. Egaa har'a akkuma inni jedhee waan addaatiin isinii dhufnee jirra. Kun hawwiidhuma hunda keenyaati. Hawwiidhuma yuutuubaroota hundaati. Egaa akkuma beekamu har'a surprise isin goona. Surprise is mine jettanii alhamdulillah. YouTubein Kenya YouTubein Kenya kuma dhibba gale jechuu keessantu noonu tarii. Sila subscribe nama amma dhokataan jiru mul'achuu qabeera akkitti isa soban hin jiru. YouTubein Kenya kana nu kaffalu eegalee jira. Alhamdulillah. Ayyaar duftoota keenya YouTubein egaa kan inni nu kaffalee akka amantan hubachuudha dhugaa ta'uu dhiisuu dandaatanii shakkitu waan ta'eef maallaqa kunoo kana nu kaffaleera. Argitanii rabbi barakaata godhu du'aa godhaayi akkasitti nu kaffalee jira. Isiniin jennaa egaa nutis alhamdulillah aga nam tokkotti gammannee jirra. Egaa taabii yeroo dheeraa booda kan nu kaffaleedha. Isinis immoo ittiin isin ga'ee isin gammachiisu isiniin jenna obboleewwan keenya bakka nuti geenye kana waliin rabbiin isin geessu isiniin jenna. Isiniinis akka jajjabaatanii irratti hojjettan wanni tokko hojjetamee jennaan wanti hin kaffalamne hin jiru waan ta'eedhaaf isinis immoo dhuftanii akka irratti hojjettanu akka gara YouTube kanatti wal affeertanu isiniin jenna obboleewwan keenya inshallah. Egaa akkuma inni jedhee abdiin kututinaadha obsaanii confidence qabadhaati YouTube keessa irratti hojjedhaa isiniin jenna. Garuu keenya gaa ayyaaratu malee maallaqa nu kaffaluu eegalee jira. Maashaallah jedhaasumaan kun surprise isiniif taanee yaanna. Maallaqa kanuu kaffaleera. Galatoomaa warri nu hordoftanii like subscribe share gootanii
bakka kanaan nu geessanii subscribe isa garuu ganaadha ganaa reefu kuma lama reef gala kanaafuu subscribe fosoon taane garuu kaffaluu eegalee jira alhamdulillah geessanu akkasiin nu gammaddan abdii qabnaa hordoftoonni keenya hundi keessanii yoo hedduu sin jaallanna isinillee hedduu nu jaallattu baay'ee waan sin jaallannuuf jennee kana isiniif qooduu dhufnee ammas immoo subscribe like godhaa like kuma 10 nugaa subscribe kuma 10 nugaa isiniin jenna galatooma ganna cooma isiniin jenna egaa birrii immoo gaafa gara baankii video kana immoo akka like nu gochuun daganne hiriyoottan keessaniif akka share nu gootanu akka ammallee hamilee nuuf taatanii video biraa akka hojjennuuf illee akka nu jajjabeessitanu kabajaan isin kaafannaa isinis immoo nu wajjiniin jiraadha hedduu isin jaallanna hedduu isin kabajna warri haga yoonaatti nu wajjiniin jirtanullee namoonni haadhan nu faaltanullee akka maatii nuuf taatanu egaa waan tokko abdii kutachuun illee ta'uu dhugaa qaata kanan jammare garuu abdii kutachuu dhiisee mana irratti hojjetaa jira waan tokko immoo egaa of duuba deebi'uun hin barbaachisu waan fedhe yoo ta'e waan tokko sila itti yaaddee karoorsitee erga jalqabdee abdiidhumaan waan kana yoon irratti hojjedhe hojiima fedhe yoo ta'u yuutuuba qofatu hin taane namni tokko hojii tokko yeroo eegalee hangini isa mudachuu danda'a gara maallaqaatiin isa ta'u gara deeggarsaatiin isa ta'u garuma hundaan iyyuu wanti hamilee isa buusu hin dhabamu garuu kanaaf gurra kennuu hin qabdu kan of duubumatti dhiifteetu gara fuulduraatti deemtaa jechaadha guyyaa tokko bakka yaadde inuma geessaa jechuudha namni bakka yaadee inuma ga'a yoo rabbi fedhee jechaadha rabbi irratti hirkattee deemnaan akkasiin hundayyuu bakka yaadne rabbiin nu haa ga'u isiniin jechaa egaa sagantaa keenya utuu hin goolabiniin dura du'aayi nu godhaa isiniin jenna akka YouTube ni kaffalatu isiniin jenna inshallah YouTube keenyaan subscribe nu godhaa please wallahi subscribe in jiru share in illee jiru like in jiru like nu godhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna yeroo hunda isiniin share like godhaa isin miidiyaa guddaa share nu godhaa like subscribe nu baay'isaa isiniin jenna akkasii egaa inshallah yaaddainaati sheeriin gochuu isiniin jenna maaliif sheeriin keessan nama jajjabeessa waan ta'eef nu gargaaruu irratti egaa maallaqan kaffaltanu sheerii walii gochuun interneetuma fayyadamaa jirtanurraa kan isin sheeriin gootanu isiniin jenna egaa inshallah gara fuulduraatti akka inni hunduma keenya iyyuu nu gammachiisu abdii qabna inshallah egaa yeroo hunda like subscribe isin kadhannaa please like subscribe mirraafatinaa isiniin jenna asmaanu video kana hanga xumuraatti daawwadhaati hundi keessan prank astaghfirullah prank taane hundi keessan iyyuu isininis prank taane gaa nu kaffale seene gara baankii deemnee dhumne ammoo prank taane nulle maal qofa prank nu qofa prank taane tiyyi isinin prank goone isinin jenna arda gaadaawatu maallaqa yoo irratti hojjenne malee wanti nu kaffalamu jiru isinoo viidiyoo namaan daawwattanu akkamitti nu kaffalame mee isinumtu maal jettu innoo maallaqa isinoo namaan daawwattanu isinoo laayikii namaan tuqtanu sheerii namaan gootanu yuutuubiin akkamitti maallaqa nu kaffalatu namni viidiyoo namaan daawwatin mee isin maal jettu mee gama keessanii kanaafuu viidiyoo akka nu daawwattanu isinin jenna ammoo nutis prank isin goone ofii keenya prank taane maallaqa keessaa qabna seenee alalaalu keessan jiru saniifu maaleef dhiifama nuuf gochaa isiniin jenna garuu viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaati sheerii illee nu godhaa isiniin jenna hangama kootiin kana isinitti dhaammadha kan jajjabeessitanu nutis immoo waan garaagaraa irratti hojjechuudhaaf qophiidha isiniin jenna kana qofatu hin taane waan barnoota ta'u waan isin fayyadu waan nu fayyadu inshallah isiniin jenna isin waan jiru itti dabaltee qophii keenya gara goolabuutti deemna السلام عليكم ورحمة الله. إيه والله كمان نجد أرجع برانكي سينغوني والكوها برانكي قول أنا أقوله أرى مودا وتوتا كيني ما برانكي هينغوني جنة برانكي سينغوني را كيستو حبيباتو بي سيرين قد برانكي نرتدي لك ده سمانو تله سرّا كفلت ده إيادا يعني برانكي تاري تلايو رفتي داوت بنشودا warri kaan illee dhiifamana of gochaadha isin wanti nagoota jirtanu laakiin immoo bibaan piraankiin irratti hojjette piraankiin sun asumaan osirraa kaffalame erga yoomi karaa kamii kaffaladhu isinirraa fagoo jirti akkamitti piraankii godhu jedheen yaada garuu asuma keessatti illee piraankii taatee jirta piraankii irratti goota sirraa kaffaladheen jira hundi keessanuu gara piraankii taataniitu dhiifama piraankii dhabale wallahi yuutuubiin sun dinuu kaffale tokko iyyuu hin jiru inshallah gara fuulduraatti abdii murru asuma wannan sigaachuu barbaade ijoollee yuutuubaroota kan ijoolleen shamaraa kan si beekanu isiin nagaadha
jiranii kan naga gaafatan ni jiru jiraanillee maal jettaanii ijoollee kan si dubbisan kan si gaafatan ijoolleen na gaafatan gira rashaadii akka hiyooti akka ijoolleen gaanii jiranii nageenya kan keelletti wisiin jedha warna rashaadii na gaafata turtanii wallahi galatoomaa jazakallah ni nagaa kooti sin akkamii sin jedha antu yoo ta'u qabaadhe garuu والبرا واللبسنا مو كن كرشادنا رشادين يا بيباتي نغانا ورجتني سلامتا فنت الامتنو جزاكم الله خيرا نسعد سنجالدا والله ربي جچو دغيسن سنجالدا بكسي غلطوما نس نغا كوتي سينو كم نغا قبدني بكما جرتلت نغا تا اسنين جنا اغاركو ولي غلات فرانكين غوني جرا please like share subscribe nugoda akkuma yoo tartan illee dhiifama isiniin jenna egaa yeroo tokko walis bu'aarsuun wama jiruuf isiniin jenna buleewwan inshallah naara numa farankitaatan egaa wal magalatti keessan farankitaatan jirtu